Odaan maali? Gadaa keessatti mukkeen ulfoo ta'an hedduutu jiru. Isaan keessaa inni tokko odaadha. Oromoon odaa akka mallattoo Oromoo fi Oromiyaatti ilaala. Oromoon mukkeen jiran keessaa odaa sababa adda addaaf mallattoo ofii godhee filate. Sababa kanneen keessaa gurguddoon odaan uumamaan lalisaadha. Bonaa fi ganna baala waan hin harcaasneef gaaddisa odaa jalatti aduun nama hin gubdu. Kana malees odaan dameewwan isaa bal'atee waan lafa ga'uuf dubbiin achi jalatti dubbatan bakkeetti hin dhaga'amtu. Odaan halkan daraara. Halkan daraaruun isaa ammoo icciitii eeguu isaati. Kanaaf Oromoon dubbii icciitii odaa jalatti mari'ata. Bineensonni kanneen akka qamalee, jaldeessa fi weennii odaarra waan hin bulleef jalli isaa qulqulluudha. Odaa jalatti bineensonni jawwee, bofaa fi buutii waan hin galleef gaaddisa odaa jala taa'uun sodaa hin qabu. Odaa bakakkaan waan hin dhoofneef yeroo roobas sodaa malee jalatti dheessuun ni danda'ama. Sababoota kanarraa ka'uun odaan muka filatamaa ta'e. Sirna gadaa Oromoo keessatti odaan galma heeraa fi seeraa waan ta'eef odaa jalatti dhugaatu dubbatama, seeratu murama, seeratu tumama, seeratu lallabama, roobaaf nagaatu kadhatama. Dhibeetu falama, daangaa bulchiinsaa fi siyaasatu murtaa'a yookiin caasaa sirna gadaatu diriirfama. Heeraaf seeratu achii waraabbama. Haala jiruuf jireenya hawaasatu jalatti mari'atama. Odaa jalatti seerri ni tumama, ni murama, ni lallabama malee hin raawwatamu. Seerri kan raawwatamu yeroo baay'ee dhaadacha, yaa'aa fi baahima yookiin manbal'ootti. Oromoon odaa jalatti seera tumee uummataaf labsa. Waan mari'ate murteessee odaa jalatti murtii dabarsee baallii yookiin aangoo waliif kenna. Walirraa fudhatas. Kana malees gaaddisni odaa iddoo itti miseensonni gadaa sadarkaa tokko gara sadarkaa itti aanutti ce'uu isaanii itti ayyaaneffatanidha. Kanaaf odaan gaaddisa abbaa gadaa fi galma Oromoon dhimma siyaasa hawaasummaa jalatti geeffatudha. Odaa jalatti mukni kamuu biqilee guddachuu danda'a. Coomni isaa mukkeen xixiqqoo quncursuu dhabuun isaa sabni Oromoo guddaa ta'ee saboota xixiqqoo hammatee waliin jiraachuu danda'uu isaa argisiisa. Iddoo odaan jiru jiidhaa fi bishaantu jira. Oromoon jiidhaa jaallata. Bakka jiidha jiru margaa fi bishaantu jira. Namnii fi horiinis hin dheebotan. Kanaafuu Oromoon bakka odaan jiru jireenyi qananii ta'uu isaa akkas jedhee faarsa. Odaan waa sadii qaba. Sadanuu ofirraa qaba. Gaaddisa caayaa qaba. Gubbaa firii qaba. Jalaa bishaan qaba jechuun faarsu. Kun ammoo tokkoffaa mukni odaa firiin isaa ni nyaatama. Kanaaf namnii fi horiin illee firii odaa nyaachuun beela ni ba'u. Inni lammataa odaan bonaa fi gannaa baala waan hin harcaafneef namaa fi sa'aaf gaaddisa ta'ee tajaajila. Inni sadaffaa ammoo bakka odaan jiru bishaan waan hin dhabamneef namnii fi horiin dhuganii dheebuu ba'u. Kanaafuu odaan mallattoo milkii gaarii eebba fi jireenya qananiiti. Kana irraa kan ka'e Oromoon mukkeen jiran hunda keessaa odaaf kabajaa fi jaalala guddaa qaba. Uummata Oromoo biratti odaan wayyuudha. Wayyooma isaa irraa kan ka'e odaa qoraan cabsanii hin bobeeffatan. Muranii dallaa fi manallee ittiin hin ijaarratan. Biqiltuu odaa reefu guddachaa jiru yoo arganillee ciranii kunuunsu malee hin muran, hin buqqisan. Kanaafuu odaan uummata Oromoo waliin walitti dhufeenya cimaa qaba. Oromiyaa keessaa odaa kumaa fi kitilaan lakkaa'amantu jiru. Kanneen keessaa gurguddoo fi kan akka giddugala gadaatti tajaajilaa turanii fi ammas tajaajilaa jiran kanneen armaan gadiiti. Tokkoffaa odaa roobaa godina Baalee Gindheerii, lammaffaa odaa nabee godina Shawaa Bahaa Duukam, sadaffaa odaa bisil godina Shawaa Lixaa Iluu Galaan, arfaffaa odaa bullug godina Horroo Guduruu aanaa Horroo Bullug, shanaffaa odaa bultum godina Harargee Lixaa aanaa odaa bultum, ja'affaa odaa doogii Ilubbaaboor, torbaffaa odaa doolaa godina Gujii Bahaa Doolaa Wayyuu, saddeettaffaa odaa borbor Boorana, saglaffaa odaa garaadoo, kurnaffaa odaa hullee Jimmaadha. Egaa haga ammaa daawwachaa kan turre odaan saba Oromoo biratti maalidha kan jedhu viidiyoo biraatiin haga walitti deemnutti turtii gaarii qabaadhaa. Sheer koppii liinkii hin dagatinaa. Fayyaa ta'a.